السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جمتوا تردفتوا تكو جرجرتوا نجاكي السني الحمد لله. أجف بلوجي والتلي بني جرا شكرتين كن هندي ما عندي كان غرغرتاتي متون كسني لولو إننا مننا ما دي مو في مننا ما تأي وهي دي مو في دي مرة كاين سنتي متاع ما عندنا كوجتشو في ديما. بسم الله. شنكرتين كن كيلو ميك أيوة جدا شنكرتي كيلو جاء تخيل بيا كينيا شنكرتي لا شنكرتي بربري لا تشلوتين الرجال كاين التين تني جدام نعندن كولا ما في شنكرتي كيلو جاء فيدا مين تشل كنت سانين كراتي مالي في فيديو ورامني ردون كيسان تمنا كيساني فيديو منا كيسا ما في مقد بيسودي وانا كسير آترتاني. أما إن شاء الله كاين سنيف قد إيسو تاء يا ربي نقرقاري إن شاء الله. أنا شنكرتي كيلو جاي يعني تخيل إن دانكو توكا ببريكو ما سديت شودك ما سديت بشانكو ما أفر إن دانكو قد بريدان جرام قبيني مو كما لما هنگكو ما سديت شودا ولا دري تاء برين كنيا فايدة أبيت شودا روح ما كنا مكاكو فدنا تي جرنكاسي akkasii hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaa laayikii godhaa sumaanuu. Kun akkuma argitanii shunkurtii quncisee fixeen jira. Amma kun maashinii araattiin daakuu deemaa. Maashinii kana namoota baay'eedhaaf biteen ture. Ofii kooti garuu ittiin fayyadamnee xiqqoo tokko kan duraan yerooni xiqqoo tokko kanaan dura itti fayyadamu kan argitan miti. Siyaan hin binne nama sixootaa naaf fide siniin jedheen ture. Xiqqoodha siin billaan siillee lama qofaa. Amma inni kun baay'ee tokko bareedaadha yeroo tokkicha. Inni siin sunis bareedduudha baay'ee na fayyaddeetti. Garuu si'achuufis maaliifis inni kun billaan isaa kunoo akkuma argitanidha. Maashaallah. Mee keessaa babbaasii kan walitti deebi'u. Maashinii kana namoota baay'eedhaa biteera jechuudha. Akkuma argitan waa hunda kana of keessaa qaba. Kun keddoo isaatii billaa kun billaa abbaa afurii qaba. Achi keessi kun lama qobaattis qaba. Yoo shunkurtii bicuu daakuu barbaadan kanaan daaktuu yoo shunkurtii waa guutuu danuu daakuu barbaadan kanaan daaktuu jechuudha. Isa kanaan naa kunoo dinnichi mafaaqaallee qaba. Waa baay'ee qaba jechuudha. Kan harkaa fi isiin kun kan harkaa yeroo mawraatiin baddee ittiin daakamu. Kun immoo kan mawraatii lama qaba jechuudha. Yeroo mawraatiin baddellee maalittan daaka jettanii yaaddoftanuu isa harkaa sanaan daaktuu. Kunola billaan isaa lama afur jaha billaa jaha qaba jechuudha. Baay'ee qara qaba. Dhiqeetan hin fidee shunkurtiitti nannaquudha. Allah akbar ya ilahi ilalah kan bullees akka koosii duraanii see jedheetti jedhee daakee amma nama daakee jechuudha. Ya Allah lalakani bullaahi kana na jala bullaahi shambaasaa oola kaamma kun laasittuu shambaaseera shunkurtiin tasa bullaahi hin ta'u. Daqiiqaa tokkoyyuu sekondii meeqa keessa kana bulleesse laa akka tasa daakuun hin ta'u jechuudha laasumaanuu. Akkasa sanaati akkasii ergasiisee tan itti qabee daakeen. Kunoo akkuma argitan shunkurtii keenya irra keenya jirra. Shufuu. Fakkaata. Ennaa lafti halkan ta'ee waxiin keenya kun dudduun addaan kutee hojii baatti wayi goreen ture halkan ta'eera jechuudha. Kun as gaheera shunkurtiin bilchaatii
ittiin bilchaatu isinitti agarsiisne hunda xumurreerra jechuudha. Amma ajaatii keessa buusuu qofa ta'ee annaa kunoo siin kana fakkaata. Amma keessa buusuus nagaa bismillah. Kuno tidak nakni, lemu tidak nakni, kuno sepertinya sudah jadi langsung. شوفوا يا سلام الله 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 akkuma argitan ka maashaallah waxiin keenya xumuramee jira. Ajaa'iba bokkaan roobee bokkaatti roobaa jira jechuudha. Akkuma argitan laftis dukkanaa'eera. Maaliin godha midijaan silaa lafarraa ol ka'ee jira. Yaa silaa ta'e amma takka fixatee naannoo mootummaa irraa kuusa jedhee bifticha keessatti akkasii kunoo waxiin keenya illee xumuramee jira. Yaa qara deemu kan isin jedheen ture seensarraa qopheedha. Banagaraatti la viidiyoon kun viidiyoo shawwal guyyaa 7 moo 6 moo 8 akkasii wayiiti. Har'a dhiideet godhee maal jedhaara malee akkasii maashaallah zayitiin isbadaan qabu barbareen isaas qabadaa miti bareedaadha jechuudha. Waxiin biyya keenya amma kana ergasii qayi waxii baay'ee tokko hin jaalladhan ture. Amma garuu na jibbisiisee waan isaan keessi koos naaf hin ta'u. Ijumaan ilaalee iyyuu badaanatti hin tolu qayi waxii. Dur garuu baay'ee tokko hin jaalladhan ture. Annaa akkuma argitan lafti kana fakkaata. Eessa deemaa jechuun keessaniin oolu kaa bakkiin deemaa jiru qophee ollichisa mucaan deemaara ollichisa jedhamasaa isa deemaa jira. Mana maamaa kootii ramadaana keessan deemee ramadaana dura naaf hin mijoofneen ture. Waluma keessan bakka faxarsiisaaf ollichisa mucaa walumattan deeme jechuudha. Haadha mucaa hojii waa baay'eedha namni biiziidha. Badaa kanas of cinquu kanas hin jaalladhu. Nama waxii kana isaan bormisaatti deemuufan akka har'aa hojjedhe maaliif awwaa jala geessisee kee of cinquu hin jaalladhu. Tasan of cinqas immoo kanaa hidhee waan na cinqu durseen fixachuu barbaada. Of cinqee badaa mataan dhukkube jechuudha yeroo wayii of cinqe. Maa fakkeenyaaf ganama kee waxii hojjedhee biddeena tolchee mustahiil misaa mana namaa qaqqabu kana hidheetan akka har'aa biddeena waxii kana hojjedhee bulchee absiitii buusee bulchee ganama subii isaa 11tti kee biddeena koo tolfadhee qaxxanne yeroo isaa 6 asuma keessa magaalaa Jimmaan keessa jirti obboleettiin koo tiruu waan gafti koo daraartuu isiyaan yeroo darbe asbeezaatti ajajadhaa jedhaa ture. Isii biraa mucaa olli cangeessaaraan jechuudha. Na asuma Jimmaan keessa dhaqee buluus karooran qabu dhaqee deebi'uun barbaade sanaaf immoo misaatti deemuun qaba. Halkan kunoo fataa hidhee haala kanaan guyyaan jammaree waxii kana yaa halkan ga'e malee hedduun addaan kutee hojii biraatti goreen ture qaratee wayii deemeen ture. Sana keessatti na jalaadhi. Haa ta'u garuu alhamdulillah giseen xumuradhee giseedhaan jechuudha. Akkuma isinitti subii halkan absiitii buusee bulchee subii isaa 11tti biddeen koo ka'ee tolfadhee yeroo qursii biddeen xumuree of cinquun barbaadu. Of hin cinqas immoo wayiitti baay'ee tokko kana hidhee waan na cinquu dursee xumuradha jechuudha. Akkas kana fakkaata waxiin keenya maashaallah. Annaa akkasitti ollichisa moo ollixa jedhamasaa deemnee mucaa geessee jechuudha. Kunoo as biratti akkuma argitan maashaallah waxiin kana fakkaata. Namaaf irraa qannaseen ture wanta amma isaanii tokko ta'u wayii irraa qannaseen ture. Danuudha waxichi daanqoo 2 gaasanitti meera. Danuu gatii ta'e jennaan akkasitti tooraatti naqa kunoo. Kana guutee hafeeyyuu akkasitti kunoo qophee deemuu baay'ee tokko hin jaalladhaan. Namni akka koo qophee deemuu jaallattan jirtu
Waayee tokkoon jaalladhatuun firii ta'e yeroo hunda bakka deemee nama zayyaraa taa'e natti tola garuu gaa firii miti hojiidha waa baay'eedha ijoollee guddisuudha ani immoo of cinquu kana bakka waa bicuufin of cinqaa kana jedhee tan yeroo dirqamaa malee badaan deemu garuu tunaa mijatee yeroo hunda deeme annaa zambiiliin kun baay'ee tokko guddatee silaa irra keessatti daabboo godhamaa jaloo biddeenaa dabboo godhamuu dhiisames hooma garagaraa godhamuu firaafiree hooma ta'e godhamaa angaruu wanta dhugan irra keessoo godhee saamma kana keessa jechuudha dabboo hojjechuuf naaf hin mijoofne hin qaqqabne akkasitti kunoo biddeen keenya keessa kekkee'annee viidiyoo kaa yaada taatuma addaan kutaatuma irraanfataatuma waraabama maalish akkasitti kunoo waxii keenya itti nannaqannaa maashaallah zayitiin qabu argitaniirraa zaytiin irra tokko irra garagalchee kan achitti nama yaaddessu anurraan akkasiin ture amma isaa dhufee dhukkuba malee maanni inni nu jabaateera 2,200 maal ta'eera iyyuu inni nu zayitii umarsa misirri kiiloon tokko birrii 4,400 meeqa 40 moo waan akkasii wayii ta'ee jiru innaa kunoo shuftuu maashaallah kaayanii kunoo dhiqannee uffannee zurii keenya wada'annee deemaa jirraa maasalaama yoo naa mijatee achitti viidiyoo kan isiniif godhu ta'a jedheetaniin ture garuu naaf hin mijoofne achumaanuu irraanfadheen viidiyoo isaa nyaachuu bira dhuguu maalitti gorree biyansa amma isaa 11 waan akkasii tureetan deebi'ee jechuudha asuma dhiyoodha baay'ee tokko dhiyoodha sagalee addaan dhaabeen itti deddeebi'aa rakkaa እና ኧረ ቢስሚላ እናንተ ከመከሚ ፍርደዴ ማሻአላህ ገሩ ፍርድና እንጃለዱ በዳን ጅባ ጃለዴ መቲካ ደሄን ከየነን ሆሲ ሳራ ኢንሻአላህ አመስሪት ተንገላ እቹ ለረብ ጀዴ የሮ ሂልዋና ዴከውስ ከነማን ፍርደዴ ገሩዋቺ ከየን ስሬስ እቹ ቀነሴ ሞባይዬ ተኮን ቀነሴ hanganamni maal taate namni duraan na beeku maal taate si dhukkubamoo rakkoo wahii qabdamoo naan jedhu dirasii jechuudha bicuutiin sirradha illee na dide jechuudha kun hanga hadhan dahee akkasitti deebi'utti amma immoo ifashil yani laazim basawii rujiim jedhamtii jarraba ammaaf aadii maali nanoo si saaraa egaa daa'ima ilmoo ofii maswaatannati baay'eetu kaffalamaa fi maalkoon jedhamu gaasiidhuma qofarratti xiyyeeffatamaa haa ta'uuti yeroo muraasa inshaallah ilwaanaan kootis kunoo borsanaa baadhattee na duuka jirti maashaallah alhamdulillah alaa kulli haal irnaa laayikii godhaa viidiyoo keenya laayikii godhaa viidiyoo inshaallah kana booda viloogii garaagaraatii walitti deebinaa isin laayikii godhaan na jajjabeessaa jechuudha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti ragaa rabbii keessanaa